wantoota dubbiseen ajaa'ibsiisan keessaa wantoota amma siniif himuuf deemu kanneeni. Tokkoffaa namni tokko osoo isin wajjin haasawu funyaan kana hohooqu yookaan baay'isu taate hin kijibaa yookaan namni sun waa wahii sodaataa jira siin jedhan. Kan lammaffaa ammoo namni tokko hidhii kana cicciniin yookaan baay'isu taate jedhan namni sun waa isin dho'isaa jira yookaan oduu dheeressaa jira siin jedhan. Sadaffaa namni ufitti amanamummaa qabu jedhan yaani yoo bakka wahii jiraate miila walirra kaa'atee ta'a namni miila walirra kaa'atee taa'u nama ufitti amanamummaa qabu jedhan maaliif tan akka jedhan garuu hin beeku walirra miila kaa'adhaa siin jedhallee hin jiru miila walirra kaa'achuun aslan bakka gariititti aybiidhaayyuu bakka namni jirutti miila walirra kaa'atanii taa'u ammallee maal siin jedhani taafraffaa jechuudha namni tokko kuttee isaa wayitee isin haasa'u yoo akkana ka guggudu ta'e akkana jechuudha namni sun waan isin itti himaa jirtan sun hin galleef ta'a yookaan namni sun gowwaadha laakiin ani amma yeroo baay'ee wayita haasa'u maal akka ta'u hin beeku akkanuma godhadha waan santu naan galle nama gowwaa allahu ala hin beeknu garuu almem akkana jiran ajaa'iba. Ammallee akkana siin jedhan Ahmadooroo yuutuubii deemtanii yoon hordofin seenaan ajaa'ibaa baay'eetu isin taree isin jedhan seenaa dhuftullee isin taraa jirti isin jedhan tanaa namatu isin jedhan subscribe godhaa gisee